Kan barsiisu Waaqayyo bulee kan barsiisu obboleessa keenya Dr. Lalisaadha. Isaaf arraban ittiin dubbatu anaaf isiniin immoo teenyee dhaggeeffannee nama ittiin fayyu taanee firii 30 firii 60 firii 100 goonee dhaaltuu mootummaa isaatii nama galu Waaqayyo hunduma keenya nu taasisu amma kallattiidhumaan gara obboleessa keenyaatti. Maka Abba kan ilma kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Kabajamoo Abbaa keenya Suuraa Galataa Luba Saamu'eel jaallatamtoonni maatiiwwan Waaqayyoo hundumtuu Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyoo si guddaa kan isin jaallatu hundumti keessan nagaa Waaqayyoo akkam bultanii akkam jirtu akkam turtanii ameen. Waaqa keenya sanu jaallatee jaalala guddaa sanaatiin nu waamee mana isaatti walitti nu qabee sagalee isaa akka dhageenyu nu godheef bara baraan haa ta'u. Egaa yeroo sooma keenyaa kana keessatti waa baay'ee keessa dabarra. Torbanni lama yeroo dheeraadha. Torban lamaan soomne kana keessatti sila obboleessi keenya akka nu yaadachiise xiyyeeffannoo adda addaatiin Waaqayyoo dura dhaabbannee Waaqayyoon kadhachaa turre. Ofii keenyas jireenya keenya yeroo hundumaarra caalaayyuu of ilaallee dhugaadhumatti kiristaana yookaan duuka buutota Kiristoos ta'uu keenya of madaalaa as geenye. Egaa har'a immoo torbanni kun akka sila obboleessi keenya nu caqasee torban hundumtuu akka manni kiristaanaa keenya moggaasa laatteefitti torbanni kun mana qulqullummaa yookaan afaan Giiziidhaan mikraab Ingiliffaanis temple isa jedhan sanaadha. Kuni jechuun egaa maqaa torbanii duwwaa otoo hin ta'in xiyyeeffannoo yookaan fookasiin sooma keenya torban kanaa waa'ee mana qulqullummaa ta'a. Yeroon kun yeroo itti jaalala Waaqayyoo Waaqni keenya mana isaatiif qabu itti barannu itti yaannudha jechuudha. Yeroon kun yeroo kabaja mana qulqullummaatiif akka nuti ilaallu Waaqayyo nurraa barbaadu maalidha jennee itti of ilaalludha. Yeroon kun yeroo itti waa'ee mana qulqullummaadhaaf adda baafnee jabeessinee kadhannudha jechuudha. Torbanni kun kanaaf xiyyeeffannoon torban kanaa mana qulqullummaati. Mata duree barnoota keenyaa godhannee kan kaanus sila daaqoneen keenya faarsaa Daawitirraa kan nu faarsee bartoonni gooftaa keenyaa hojii isaa ilaalanii kan isaan dinqisiifatan sana innis hinaaffaanii mana qulqullummaa keetii na guggubee jedha. Maaltu guggubee? Hinaaffaa maalii? Hinaaffaa mana qulqullummaa. Itti seensa barnoota keenyaaf akka ta'uuf wangeela sila abbaan keenya nu dubbisanii fi mana qulqullummaa keenyaa bakka marattuu dubbifamu wangeela qulqulluun Yohaannis barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irraa kaastee akkas jedha. Warri boodana dhuftan akka dhageessaniif ayyaanni Faasikaa warra Yihuudootaa geenyaan Yesuus gara Yerusaalemitti ol ba'e. Mana qulqullummaa keessatti namoota iddoo sana ta'anii sangoota, hoolota, gugees gurguranii warra horii callaa gegeddaranis arge. Yommus inni quncee irraatii qancee dhaatee hunduma isaanii hoolota isaanii fi sangoota isaanii wajjin gadi isaan oofe. Horii warra horii gegeddaranis bittinneesse. Gabataa gadi gaggalagalche. Warra gugee gurguraniin immoo kana keessaatii gadi baafadhaa. Manni abbaa kootii mana abbaa kootii mana bittaa gurgurtaa hin godhina
jedheen yommusi bartoonni isaa hinaaffaanii mana keetii na gubee isa jedhamee caafamee yaadatanii jedha. Maqaan Waaqa keenyaa waa'ee sagalee isaatiif kan galatoome haa ta'u. Hinaaffaanii mana Waaqayyoo namoota dubbiin Waaqayyoo galeetii fi dhugumatti garaa isaanii guba. Waa'een mana Waaqayyoo dhumaanii garaa gubeetu dubbii ajaa'ibaati. Jara keenyaa Waaqa hunda beeku hunda uume waa'een mana isaatii garaa isaa gubee hinaaffaanii mana qulqullummaa keetii na guggubee inni jedhame suni sarratti yommuu raawwatamu argani bartoonni. Manni qulqullummaa kitaaba qulqulluu keessatti waa baay'eedhaan kaafameera. Keessattuu mana qulqullummaa kan jedhamani wantoota gurguddaa lamatu jira. Tokko bakka kadhataa galma itti dhaqnee Waaqayyo dura dhaabannu sanaadha. Isaayyaas raajicharra bulee akkas jedhe. Raajii Isaayyaas boqonnaa 56 lakkoofsa 7 manni koo saba hundumaa fi mana kadhataa jedhama jedhe. Manni koo eenyuu fi warra Israa'el Yihuudooti an keenya duwwaadha si'anii turanii warri waa'ee Waaqayyoon nuti beeka jedhanan isaanii duwwaa itti fakkaatee ture. Waaqayyoon Waaqni keenya garuu saba hundumaatiif jedhe. Keessattuu waa'ee warra ormootaa jechuunis warra Israa'el Yihuudoota keessaa hin taane dubbateetu manni koo kan hundumaati abaluu adda baasee hin qabu jedhe. Kanaaf manni qulqullummaa bakka yookaan galma keessatti Waaqayyoon waaqessinudha. Mana koo jedhe manni koo jedhe eenyu takka jechaadha. Waaqayyo isaa gajjallaatii bu'uurri isaa hundeen isaa isa ta'e gararraatii yoo wal baane bantiin caafiin isaa isa ta'e bitaaf mirga hin qabne bakki hundumtuu kan isaa kan ta'e bakkaan kan hin daangeffamne yeroodhaan kan hin murtoofne haalonni kan isa hin danqinetu iddoo tokko murteeffatee iddoon kun mana kooti jedhee nama ajaa'ibu. Lafa inni hin jirre hin jiru garuu iddootiin kun mana kooti iddoon itti saba koo wajjin adda baasee wal arguudha jedhee mana jedhe. Manni Waaqayyoo iddoo itti isa waaqessinudha. Manni Waaqayyoo inni lammataa immoo isinii fi ana saba Waaqayyooti yookaan qaama keenyaadha. Waa'ee kanaa yommuu dubbatu ifa biyya lafaa inni jedhame qulqulluun Phaawulos warra Qorontosiif isa barreesse ergaasaa Qorontos jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irratti akkas jedha. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatanii hafuurri Waaqayyoo isin keessa buufatee akka jiraatu hin beektanii jedhe. Eenyudha manni qulqullummaa? Eenyudha? Uni mana qulqullummaati. Dubbiin kun dubbii qoosaa miti. Nuti akkasumaan nama salphaa yookaan nama duwwaa miti. Mana qulqullummaati. Maaliif gaafa mucummaa Sillaasee mucummaa Waaqayyoo fudhannee cuubamne dibata hafuura qulqulluu yommuu dibamne foonsaa fi dhiiga isaa yeroo fudhanne gaafa sana hafuurri qulqulluun bultoo isaa nu taasiseera. Jara keenyaa yommuu ofii keessan ilaaltan akkasumatti namicha yookaan dubartiin talaa mucaa deemu miti. Nuti eenyudha? Mana qulqullummaa Waaqayyooti. Akkasitti ilaallu qaama keenya kabaja guddaa qaba jechuudha. Egaa manni qulqullummaa waa baay'eetti fakkeeffameera. Haadha keenya dubroo Maaramii ishee mana qulqullummaa taatee gooftaa baatteetti fakkeeffama. Waa baay'eedhaan mana qulqullummaa kaasuu dandeenya. Tokkummaan keenya mana qulqullummaati. Keessatti garuu har'a xiyyeeffannoon keenya gochi gooftaan keenya raawwate sanarraati kan adda ba'ee ilaalame. Jarreen kana lamaani mana keessatti waaqeffatanii fi namoota warrayyuu waaqeffatan sanaadha. Egaa manni qulqullummaa kanaadha. Hinaaffaan ishee kan warra Waaqayyoon amananii fi Waaqayyoon guggubuusa kanaadha. Hinaaffaan garuu maal jechuudha? Hinaaffaa jechuun maal jechuudha? Jecha kana ani dubbiirra caalaa jechaan ibsuun nama salphata miti. Maali definition hinaaffaa mee yaadaa sammuu keessan keessatti exactly qinaatii akkanaan hin jenne sun maaliif fasaatti malee kasa miti.
hinaaffaan himti kun maali ibsuuni nama rakkisa garuu hojiidhaan salphaatti isin ibsuu hin danda'a amma namni tokko ka'ee tajaajila lalisaa dhaqu kan daakuun gammachiisu wayya yoo jedhe amma hinaaffattamii akkana qabu argitu yommuu dubbadhu isinitti hin mul'atu waa'ee haadha manaa kootii namni yoo dubbate hin kaasinaa hinaaffaa isinii galti miti dubbiin waa'ee abbaa manaa yommuu namni achi dubbatu bilbilu maal jedhu hinaaffaa beekna miti sirri ibsaaf yeroo gubuun hin barbaachisu hinaaffaa beekna hinaaffaanii mana qulqullummaa keetii na guggube yommuu jennu gaa maal jechuudha hinaaffaanii karaa lama ilaaluu dandeenya hinaaffaa gadheeni jira hinaaffanii gadheeni ana yookaan nuuf malee isaaniif hin ta'u jennee yommuu waan tokko ta'u akkamitti isheedhaaf akkamitti isaaniif kun niif mala yommuu jennu inni nutti dhaga'amu miirri yookaan fiilingiin baay'ee jabaanii suni hinaaffaadha hinaaffaan akkanaa kun faayidaan isaa bu'aan isaa jibbiinsa fida yoo lirratti ta'e kontroolii nama gochuutti nama geessa akkan jedhetti karaa kana malee hin ta'u jechuu fida hinaaffaan akkanaa hinaaffaa gadheedha hinaaffaa gaariin immoo jira waan jaallattan baay'ee jaallattan tokko yommuu argitani kan isin dhaabsu sittan hinaabe sittan boone sirratti kan arge maatiin kee jireenyi kee akkam namatti tola ta'e yommuu namarratti argitani kan namatti gammaddan waan jaallattan tokko immoo iddoo isheetii ka'uun irra hin jiru kun akkuma sanatti taa'uu qabdi jettanii yommuu iddootti eeguuf dhiphattan hinaaffaan namatti dhaga'amtu immoo jira miti waan masin gashin yeroo tokko nama kennu rifeensa mucaa kana akkamiin jaalladha waa tam qabanii horii isaanii utuu jettanii gaaf tokko mataa irraa murmuraa illee isaa fakkaatee gaafa ishee dhuftu maalumatti dhufeennaa rifeensa irraa murmuraan jettee isin gashaa yoo inni dalagaa irraa murmura garuu wanta sana waan jaallattaniif akkasumatti qabaachuun sun gaarii maqaa ta'eef maaf irraa balleessan jettee hinaaffaan namarratti gaarii ilaalanii jaallatan sun jira hinaaffaanii mana qulqullummaa keetii na guggubeen kun waa'ee dubbiin qajeelummaa iddoo qajeelaa sanaatii ka'uun isaa garaa nama gubee obsa nama dhowwatu sanaadha hinaaffaa akkasiitu nama ajaa'ibu gooftaa alangaa lafaa kaasise gooftaa Yesuus alangaa hinaaffaa waa sirreessutti nama geessa hinaaffaa gaarii gara maalitti nama geessa waa'ee kontroolii miti waa'ee balleessu miti gara sirreessutti nama geessa hinaaffaa gaarii ni komplimentii waa tan bareeda uffatti kee attamsitti tolee jira kan miidhagdee jirta jechuu gaarii dubbachuutti nama geessa hinaaffaa gaarii hinaaffaan egaa akka kanaan adeemamee waa'ee mana kiristaanaa akka deebinume waa'ee bifaa jedhutti baay'ee kanaan jenna mi mana kiristaanaa yookaan mana qulqullummaa har'a mana kiristaanaa uniif kana yommuu yaaddanii mee yaadadhaame gara warri bataskaana keessatti guddatan yaadame ishee durii gara mana qulqullummaa gara mana waaqayyo bataskaana yommuu deemtan maaltu isinitti dhaga'ama yommuu yaadattan wayyoo mana qulqullummaa barattii sana yommuu mana waaqayyoo dhaqee mooraadhuma sana keessa yommuu itti ol galu akka biyya keenyaa ta'e yommuu bataskaanaa yommuu ga'anii hafuura dabalaatu gammachuutu na guuteettanii yaadattu barattisan mana waaqayyoo mana qulqullummaa yommuu nani dhaqu cinqiin jireenyi gara na wallaalchistee waan ani godhu lafa itti deemuu dhabee dhaqeen bataskaana koo jalatti lafa dha'ee waaqa kootti iyyadhee waan tokkotu na raaca yommuu jedhan dhageessanii beektu namoonni akkasitti yaaddanii beektu laala gatiitti makoo kanarraa waa lafa kaa'een ittuma waan hin kannadhee dhufe natti fakkaata jettan yaadattu barasan akkas turte manni qulqullummaa iddootti dhaqanii nagaaf tasgabbii argattanii galtanii iddoo itti kallattii jireenyaa argattanii galtan ture miti nama ni absisu guyyaa sana yommuu yaadatan har'a bataskaana naqa yookaan mana qulqullummaa naqa yommuu jennu warri kan maal odeessitan hojii ijaanii arginaa warri jettan baga waaqayyo isin agarsiise gammachuu warri keessatti guddatee har'a maaluma ta'aa jirti bataskaanni jedhu garuu waa baay'ee arginee waa baay'ee bira dabarree waa baay'ee dhiifnee garuu mana abbaa kootii keessaa hin ba'u jennee dura teenya miti manni kun mana abbaa kooti jedhee isin immoo ijoollee kooti ijoolleen immoo abbaa dhaalti waan nun jedhee fi ijoollee abbaa qabuudha manni waaqayyoo manni qulqullummaa garuu hinaaffaan ishee inuma nu guggubdi nama guggubdi yoo garaan keessan akkasitti gubateera ta'e kan amma isin jedhu kanatti kaaftanii
Hara lalisanatti kakaastinen guggubin jechaarti yoo ta'e qofaa keessan miti. Yoo garaani keessan maaliif manni waaqayyoo bakka isheetii kaatii kaayyoo ishirraa jallattiin yoo isin guggubaa jira ta'e church politics isinitti lallabaa hin jiru. Siyaasa mana kiristaanaa yoomillee lallabuuf fedhii isaan qaban amma waaqayyo naaf ibse waa'ee waaqayyooti waa'ee qajeelummaa mana kiristaanaa garuu inaasofna. Yoo garaan keessan kanaan gubateera ta'e qofaa keenya miti qulqulluun Daawiti faarsaa Daawiti boqonnaa 69 lakkoofsa 9 irratti hinaaffaanii mana keetii na guggubee jedhe waggaa 1000 dura dubbate. Waggaa 3,000 ol dursee Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo waggaa 2000 har'aa kana dhufeetu jireetii waan kana gubatee argeetu hojiidhaan agarsiise akkasiin jedhe. Hinaaffaani kuni gubeetu hammanni qancee yookaan alangaa fudhatee keessa ka'u geessise. Akkasila dubbifne wangeelaa Yohaannis boqonnaa 2 irratti lakkoofsa 17 irratti hojii isaa sana hundumaa ilaalanii bartoonni dhuma irratti maaltu isaanii gale. Dubbiin kun barreeffameera kana dura hinaaffaan mana keetii na guggubee isa jedhutu raawwatee jedhe. Kanaaf egaa yoo hinaaffaan mana waaqayyoo gaarummaadhaaf nu guggubee waan asirriitti jirra kadhannaatti adeeminu har'as waaqayyo mana isaa akka inni qulqulleeffatuu fi mana qulqullummaa galma kadhannaa mana qulqullummaa qaama keenya qulqulleeffatee dhugumatti iddoo qulqullummaa akka inni taasisuuf ofitti isa hinaafnu mee galagallee maafin nama akkas dubbattu nama akkas yaaddu nama akkas godhu ta'e ani kanan turreemanii jennee ofitti isa galagallu. Mana qulqullummaa keenyannis yookaan immoo galma sana duwwaa miti jechaadha. Egaa gaaffii tokko duraan dursa deebifnee fagoon deemiin hadeemu. Amma karaa gama tokko manni qulqullummaa iddoo buufata waaqayyoo mana kiristaanaa isa jennu isa keessatti kadhannuudhaan. Gama biraan immoo isinumtiyyuu mana qulqullummaatii jechaan jira. Edda akkas ta'e manni qulqullummaa mana qulqullummaa dhaquu isa barbaachisa. Namoonni baay'een bara kakuu haaraa kana keessaa hafeera anumaa fi siinii laphee makeenya mana qulqullummaa godhate. Kanaaf waa'ee mana qulqullummaa kana maaf akka sooyistu kan jedhanii yaadan jiru. Garuu waa'een mana qulqullummaa baay'ee kan isaaf galte. Mana qulqullummaa ijaaruu fi hawwee kadhateellee ati karoora isaa baafta, ati pilaanii isaa baafta, ilma keetu ijaara kan ittiin jedhame qulqulluun Daawit. Mana qulqullummaa ijaaruu duwwaa miti takka warra pilaanii baaftu takka injiinarii isin godha waaqayyo. Hundumaa miti kan hojjetu kan hojjetu inni kennameef immoo ni ijaara waaqayyo warra ijaaru nu haa taasisu. Yoo dadhabne immoo warra karoora isaa baasee ijoollee keenyatti dabarsu nu haa taasisu. Hinaaffaanni mana qulqullummaa maal na godhee na guggubee nu guggubuu qaba hinaaffaanni. Garuu sanas ta'e kana hinaaffaanni mana keenyaa inni qaama keenyaa suni nu guggubee soomni kuni sooma ittiin manni kuni mana galataa lapheen kuni iddoo ulfina waaqayyoo ta'uu qaba jedhee gara sanatti kan nu ceesisu ta'uu qaba soomni baranaa kuni. Qulqulluun Daawit inni waa'ee mana qulqullummaa isaaf galee dhaquun barbaachisa moo barbaachisu isa jedhu kana inni nama laphee gootiidhee waaqayyo ganaa kakuu moofaa keessa laphee koo jedhee isa waame akkas jedhe. Faarsaa Daawit boqonnaa 27 lakkoofsa 4 irratti waaqayyoon waan na tokkittiin kadhadhee isheen kadhadhe kana immoo baay'ee nan barbaada. Isheenis immoo bara jireenya koo guutuu mana isaa keessa jiraachuudha jedhe. Amma yoomitti bara jireenya isaa guutuu namoonni waaqayyoon dhugaatti beekanii waa'ee mana waaqayyoo keessa jiraachuu hinaafu. Faarsaa Daawit boqonnaa 84 lakkoofsa 10 irratti immoo iddoo biraa guyyaa 1,000 jiraachuurraa mana waaqayyoo keessa guyyaa tokkitti ooluu anaaf wayya jedhe qulqulluun inni jedhame inni laphee waaqayyoo ta'e Daawit kuni mana waaqayyoo keessa guyyaa tokko ooluun anaaf hundara 1,000 iddoo guyyaa 1,000 iddoo biraa ooluurraa na caaltii karansi attamiiti tokkoon 1,000 jijjiire. Manni qulqullummaa mana akkasiitiin affaan isaa kan nu yaachuu qabu. Faarsaa Daawit 22 lakkoofsa 1 irratti immoo mana waaqayyoo yookaan gara mana waaqayyoo deemna yommuu naan jedhani nan gammade jedhe.
Yen warbachi samana waaqayyo dhaquni gara mana waaqayyo naqaitanii riba sana keessa warri qattanii isheen riba keessan irraa barri Ameerikaa kun immoo saati tokko isin irraa kuttee yemmuu kaatanii dhuftanii gammachuun isinitti dhaga'ameera. Kanaadha mana waaqayyo dhaquni gammachuudhaan manaa jalqaba manni waaqayyo mana waaqayyo dhaqu. Nuti iyyuu mana waaqayyootiin naqnoo miti manni waaqayyo walitti dhufe immoo mana waaqayyo ta'a walii isaatiin iddoo galma waaqayyoottis waaqayyoon galateeffatu. Egaa lali sawani techaartu kun waa'ee Daawiti sawaggaa kuma sadii olii sawaggaa kuma meeqa haasaa jirta kakuu haaraatti haasaa irraa kan jedhu immoo jiraachuu danda'a. Mee wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 41-50 immoo gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa tokko haadha isaa giiftii Maariyaamii wajjin waggaa 12 yeroo ta'etti gara Yerusaalem gara mana qulqullummaa dhaqanii jedhe. Beektuun seenaasaa achi gaafa galanii gooftaa mana qulqullummaatti hafee Maariyaamii fi Yoosefiin deemaniiru. Guyyaa tokko hunda deemanii booda meerree Yesuus yommuu jedhan hin jiru. Seenaasaa beennaa baranneerraa gaafa deebi'anii dhaqanii giiftii Maariyaamiin maali dhala koo maaliif akkas nu goote nuti lafaliin nu dhabnee yaaddooni guddaani anaanis Yoosefiinis nu qabate baay'ee yaaddoona yommuu ittiin jette maal jedhe gooftaan keenya deebisaa yaadatu. Alif na barbaadanii mana abbaa kootii keessa jiraachuun akkanaaf ta'u hin beektanii jedhe. Achi galuu jibbe haadha isaaf eegduu isaa Yoosefiin iyyuu iseen hoddanaan galu eenyuun jaallate jettanii. Eessatti hafee mana qulqullummaa. Mana qulqullummaa dhaquun sin barbaachisu jedhuutiin ati dhiisi malee hanoo mana abbaa kootii keessa jiraachuun na barbaachisa jedha. Dinni seexanni atamma mana qulqullummaatti atoo xuraadha cubbamaadha yommuu jedhu lakki dhiisi hanoo mana qulqullummaa waaqayyooti na bitateera gooftichi jedha. Mana qulqullummaa keessa jiraachuun mana qulqullummaa taanee of eeguunis guddaa nu barbaachisa nurraatiis eegama. Gooftaan keenya mana qulqullummaa isa jiraataa isa qaama keenyaa duwwaa osoo hin taane mana qulqullummaan inni keenyan isaa ilaallee itti sagannee qoommaan sunis akka nu barbaachisu iddoo bultoo isaa akka ta'e haala kanaatiin nu barbaachise. Egaa maaliif immoo hinaafnaree tole gaarii dhalachuun isaa garuu maaliif hinaafnaree inni yaada. Yookaan immoo meetikkoo gara moodaatti deemnu namoonni baay'een kan mana qulqullummaa kanatu walakuu barbaadanii otuma jaallatanii kan naquu dadhabanii mana isaanii ta'an immoo baay'eetu jiru. Adana funyaan dhagee waa'ee mana poolitikaa bataskaanaa kanatti kan jiran naa kennanii bakka dhaqee mana ga'uu isaarra yuuna taa'u jedhanii kan mana taa'an jiru. Kaan immoo bataskaan bara Niw Yoorkitti kan leenaa fi biiftuuni bataskaana meeqa dhaqnee ilaallu. Iddoo sirriitti sagalee waaqayyoo lallabanii iddoo kittibaatii hin taane naan kennine yookaan itti siyaasaan waraanne iddoo waaqayyoon nanneetti kadhannu innee bataskaana afurshan dhaqnee ilaallee naannofne dhumatti baay'ee rakkanne kan nagaa bakka siyaasii yeroo sana ho'aa iyyuu ture amma isa booda yaallee dhumatti bataskaanne mana waaqayyooti jennee dhaqna waaqayyoon waaqessuuf waaqayyoon galateeffachuuf lubbuu keenyaaf kan ta'u yookiin arganne fudhanna barumsa keessaa isa kaanii achi dabarsine innee murteeffannee deemu. Eeyyee bataskaan akka garaa keetii mana kiristaanaa ispeeshaalii biyya alaa kanatti akka garaa keenyaa dhabuu dandeenya waaqayyo akka inni qulqulleessuu fi gara isaatti iyyuudhaan soomaaf sagada kana keessa gara waaqayyootti iyyinee achitti deebinee hinaaffaa qajeelummaa isaatiif jajjabeessuu qabna manatti eenyee irraa baqachuudhaan mana waaqayyoo sirrachuu hin danda'u maqaa ta'e. Egaa maalumaaf immoo akkas nama hinaafsisa hinaaffaanii kun ittoo isaa ergamoota dubbii kannaan jedhu yoo jiraate dhugumatti waa'ee mana qulqullummaa waaqayyoo gooftaayyuu maaf hinaafsise jennee yoo ilaalle xiqqoo ishee gara dubuudhaatti hunda deebi'uu hin dandeenye. Manni qulqullummaa godoo keessaa jalqabde miti. Daasii buufataniiti daasii Musee jedhamee Daawitis bara isaatti daasii Daawiti godoo mana qulqullummaa Daawit jedhamee jalqabe har'a kaateedraalii bira ga'ee gurguddaa sana jedhama. Waaqayyo isa daasii fi isa godoo isa kaateedraalii isaa miti iddoo akkamii akka isheen taate yommuu qulqullichi Solomoon ijaare macaafa seenaa boqonnaa isa lammataa seenaa baraa isa lammataa 7:16 boqonnaa 7 lakkoofsa 16 irraati qulqullicha Solomooniin yommuu inni mana qulqullummaa ijaare akkas jedhe waaqayyo ani mana qulqullummaa kanaa fo'adheera addas baafadheera
maal godhe fuudheera addas baafadheera manichi manuma garuu mana miti warra kaanirraati adda baafadheera ulfinni maqaa kootii baraani achi buufataa amma yoomitti amma kakuu haaraatti miti baraatini achi buufataa iji koo achirraa hin buqqa'u yeroo hundumaasi gurri koo achi dhaggeeffataa jedhee manni qulqullummaa iddoo waaqayyo adda baafachuu jechuun qulqulleessuu jechuudha. Qulqulleessuu yommuu jennu mannichi manumaa ta'u malee iddootti waaqayyo galateeffamu iddoo itti waaqayyo saba isaa wajjin walitti dhufu sabni isaas immoo iddootti waaqa isaa bira kallattiin dhufee waaqeffatudha. Egaa hinaaffaanii mana qulqullummaa na guggubee yommuu jennu warri hinaaffaan mana qulqullummaa guggubee mana qulqullummaatu waan jedhame kanarraati yommuu isheen kaatudha. Iddoo galataati jedhame adda baafama jennaan maalitti jijjiiran gabaatti jijjiiran ajaa'iba godhanii jarreenni warri Yihuudotaa yeroo sanatti adda kan ba'e sana fuudhaniitu gara gabaatti jijjiiranii kun immoo waaqayyoon guddaa gaddisiise. Guyyaan isaa yommuu ga'u akka sila dubbifame gaa seenaa kanarra deddeebinee baranneerraa wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 13 amma 23 ammas dubbisa. Guyyaa waaqayyo mana isaa itti yaadatu guyyaa qabaa. Gooftaan keenya akka dhalateen iyyuu miti waggaa 30 booda gara mana qulqullummaa kana ammas deebi'ee dhaqe bartoota isaa wajjin. Gaafa gara mana qulqullummaa deebi'ee dhufu gara mana qulqullummaatti wal seenee jedha. Ayyaana Faasikaa qaba jechuun ayyaana Faasikaa jechuun yeroo keenyatti nun eeyyamu malee warri Yihuudotaa qopheessan qophaa'an yoo argitanii mana keessaatii raacitii isa moofaa gatanii haaressuudhaan jalqabanii jireenya isaanii keessatti ayyaanni Faasikaa jechuun ammallee waan addaati. Guyyaa itti bilisummaa argatan sana yaadatanii waaqayyoon galateeffatu. Yeroo kana ayyaana kana kabajuuf gara Yerusaalem naqe. Maaliif gara Yerusaalem naqe? Mana qulqullummaa achi duwwaa jirti turte yeroo sana. Mana qulqullummaa barbaacha dhaqe. Biyyattii mini jarreen mana qulqullummaa barbaacha dhaqe. Ol seeni. Gaafa ol seenu waan ajaa'ibaa arge miti. Markaatoo fakkaatti jama. Markaatoo sana keessatti. Manni qulqullummaa markaatoo sana fakkaattee itti jedhu raamman beeku waan isheen taate waaqayyo na galateeffadha yookaan isa durii robayya ta'e dur garuu iddoo ishee mul'aqan ani lafa qabadhu wallaala birrii fudhatu jennaani waan hin bitu wallaala inni kun 10 itti gurguree inni kun immoo 10 jedha markaatoo sana taateetti manni qulqullummaa faarmersi maarkeetii fakkaateetti inni kun sangaa gurgura inni kun hoolaa gurgura inni kun reetti waan meeqa gurgura manni qulqullummaa baankii fakkaateetti inni kun gatiittiin wal jiddaranii achi wal karakkaru. Sanumaayyuu gaafa balbala walittu jalqaba isheen mooraa sadii qaba jedhamaan ni jalqabaa suni kan warri ormootaa warri Yihuudoota hin taane keessatti waaqeffatanidha. Karaa ittiin wal seenanidha. Gaafa sin achitti wal seentanii ani recreation area iddoo jedhan biyya keenya yommuu biyyatti gale kan yaaddese gaa inni kun footoon kaasaa birrii kennii siin jedha. Inni kun asitti nama hundumaatu waasi gaafate ijoollee achi gabii akka kanaadha gaafa sin achi keessa hoolaamoo sangaamoo maal barbaada birrii jijjiirrachuu barbaadda hundumtu waan inni haasa'u waa'ee maaliiti waa'ee waaqayyooti miti waa'ee gabaati waa'ee nagadaati waa'ee gatii ol karakkaru kennaan kenna ittiin waaqayyoo kennaa qabeenya kee keessaa filiiti isa gaarii waaqayyo waaqa keef dhiyeessi jedhame amma maal yaaddoftu beektuuf nyaatti moo jaltiin bakkamna gooti waan natti gurgurtutti yaaddoftu afoortiin godhamuun godhuu yaaddoftu silaatii inni galataa fi gammachuudhaan waaqa ofiif dhiyeessan yaaddootti jijjiirame sun waa ta'u ennaan immoo warri silayyuutti murteessanii achiin sittan isin fagaadhaa dhaabadhaa jedhamani warri ormootaa yookaan warri Yihuudoota hin taane immoo yaa waaqayyo addunaa jedhee addunyaatti 1,000 sanni jedhu dhaga'ee waa'ee waaqayyoo waamuu dhiisee gatii kirkiriitti sammuun isaatti deebi'a akka itti kadhatu dhabeen jeeqan inni dhaale sana hundumaa gooftaan Yesuus inni har'as yoo ilaale kana caalaa waan baay'ee argamu yoo yaada waaqayyoo nutti haraaramu mana qulqullummaa keenyatti sana hundumaa ilaaleetu gooftaan keenya waan nama dinqisiisu hojjete ariitiidhaan abidda waaqarraatti roobsine aarii miti dubbiin isaa maal godhe quncee yookaan gamada fudhateetu qancee yookaan alangaatti jennan alangaa sana dhaale abatee dhaale alangaa qancee fudhate sinni gooftaa Yesuus umuyyuu danda'am garuu yeroo isaa fudhatee gamada kana fudhateetu qancee dhaata beektumni qancee
namooti baadiyyaatti guddattan dur yommuu isaan fuudhuu gara baadiyyaa waan itti ol kan jedha kan tokkosudha. Tikee qabe yookaan immoo sangaatti rukutanii yommuu qotisa qotan beektu miti sana dhaabatee yoo namaa jiru dabartoonni har'a sangaa nu bituu jedhaa hin ta'in naan jedha yeroo yaadan dhaabatee yeroo isaa fudhatee qaccee isaa hidda dhaatee booda maal godhe warri addana keessaa mana koo mana bittaa fi gurgurtaa gootanii yaa gadi jedheen yaa gadi hiyyaase tokko isaanii gadachi keessaa warra achi keessatti gurguran warri isinis warri gugee gurgurtanii aarsaadha isinis fudhaa ba'a iddooni kun iddoo isaa miti fudhaa gadi baa'e marcuma isaan irratti nagadan gaggala gashe eenyutu kana hundumaa gochaa jira beektu kun gooftaa Yesuus Kiristoosis manu jaalalaatiin nagaadhaan tasgabbiidhaan beeksisumaadha miti yeeyee gooftaan keenya garraamiif gara laafessa arjaadha abbaa murtee dhugaatii keessattuu mana qulqullummaa isaa fi ulfina waaqayyoo irratti yommuu namni qoosu hin dhiisu arrasi warri mana qulqullummaa keessatti siyaasa daldalaa jiru arrasi warri mana qulqullummaa keessatti jibbiinsa dagaagsaa jiru arrasi warri mana qulqullummaa keessatti damooza carataa ba'aa jiru gubboodhaan ol kataraa jiru wayyoo guyyaa qabdi malee hinaaffaanii mana qulqullummaa isaatii waaqayyoon gooftaa Yesuusin gara gubee akka kanatti achi keessaatii isaaniin yaase gooftaan keenya waaqayyoon akka kanatti achi keessaa yaafamnu nun taasisin ofa eeggannu nus immoo yeroo baay'ee namatti murteessuun salphaadha abaluu wayiitu akka godhe warra sana jechuu dandeenya gaafa nutti kennamoo sanuma taanee yoo argamne alangaan keenya dachaa baay'achuu danda'a of eeggannaas beekuun gaariidha namaan jechuun salphaadha ofii ta'anii argamuudha gaarii barbaannu hiyyaase gadi tokko isaanii sana booda mana qulqullummaatii fi amantoota isaa bilisoomse wanni ta'e inni guddaan isa kanaadha waa'ee langaa miti waa'ee sangaa waa'ee waan baay'ee haasa'uu dandeenya eenyutu bilisoome iddoo kanatti mana qulqullummaatu bilisoome namoota warra akkatti waaqessan dhabanii iddoo isaaniitti dhaabatanii mallee waaqayyoon galateeffanna qarqaruma isheetti dhanii akkatti waaqa galateeffatan dhabantu bilisoome bilisummaan galateeffachuuf kadhachuudhaaf har'as waaqayyo mana qulqullummaa keenya nuuf haa bilisoomsu maaliif hundumti keenya karaadhaan kan koo hinaaffaani keenya hinaaffaa gaarii moo hinaaffaa gadheessa silaasofnedha baay'ee hinaafna yeroon itti mana qulqullummaa hinaaffaa horatte yeroon akka yeroo kanaa hin jiru garuu kan nuyi naafsisaa jiru manni qulqullummaa waaqayyoo hojii qulqullummaa irraa kaatteedha moo anaafisitu godhaadhaatiin gootu siif hin ta'u jechuudhaatiif immoo kan namatti falmamaa jiru mana qulqullummaa waaqayyoo karaa irraa kaatteedha gochaan kee sirrii miti sirrachuu qaba yommuu jennu nutu gochuu qabaadha moo mana qulqullummaa karaa irraa kaatteedha sirna isheetu karaa irraa kaatteedha laphee qulqulluudhaan eenyuun sunis kunis sirrii miti jechaan jiru akkuma silas niin jedhe waa'ee church politics miti nanaasaa jiru maqaa ta'e dhugaa guddaa of keessaa qaba waan namatti jirru manni qulqullummaa dhugumatti mana qulqullummaa ta'uu sanarraati kaattee sirni isheeti kanaasaa jiru amantittiin ammayyuu qulqullooftuudha adeemsi ishee karaa irraa kaachuu edda jalqabdee bubbulteetti yoo jajjabaachuu barbaadan amantii hundumaatu rakkina kana himata hiriyoota baay'een qaba amantii hundumaa keessaa hinaasofna hundumaatu rakkina kana iyyata dhuni duwwaa miti garuu nutti jabaateera kanaaf waan ani kana hundumaa tuttuqee kaasuuf maaliif beektu torbanni kun maqaan isaa maal jenneerra mana qulqullummaa mikro'aamtammoo jenneerra miti yeroon kun yeroo itti xiyyeeffannu maqaa sanbata kanaa duwwaa miti xiyyeeffannoo torban kanaati kun akkasitti ilaallu torban kana kadhatee namni mana qulqullummaaf hin kadhanne yoo jiraate hinaaffaa mana qulqullummaa hin qabu torbanni kun yaadee waa'ee rakkina mana qulqullummaa itti yaadee namni waaqayyoof hin kadhanne hinaaffaa sanatu keessa jiru hinaaffaa horadhaa hinaaftuutti si jijjiiruuf hin qayyaadha namatti himuu nutti fide waaqayyo duba keessa kan jettu hinaaffaa gaarii horannu waa'ee mana waaqayyoofi emotionally isa ta'anii yookaan immoo isa akkasumaan laphee sobanii nama dammaqsan sana gochuu hin barbaadu salphaadha barumsa akka sanaa barsiisuun namoota kakaasan isin jechiisuun boosisuu danda'a waa'ee sanaan murteeffannee akka deemnuun isinitti mu barbaada manni qulqullummaa mana waaqayyooti manni kuni mana abbaa koo iddoo kadhannaati isin gabaa gootaniitu warri bittaaf gurgurtaa addana kee maal godhaa jedhee gadi yaa jedhe waan kanas fudhaa gadi baay'ee
kan isin ajaa'ibume jarreen warri Yihuudotaa sodaa guddaa Waaqayyoof kan qabani attamumatti saba akkamii akkasii ta'anii daqiiqaa xinnoo qabnutti waan kana isinii kaasee hin darbu. Maqaa Waaqayyoo illee dhawaa ammaarratti baay'ee sodaatu jarreenni kun. Kanaaf isintu dibiratiin dhaamani. Attamumatti jarreenni kun mana Waaqayyoo maqaa isaa yoo kan sodaatan mana qulqullummaa isaa akkamittiin iddoo daldalaa hamma kanaa godhanii yoo yaaddani qajeelummaadhaan gaarummaadhaan jalqabe dubbiin isaa itti madaqan. Itti madaquu irraa of eeggachuu qabna mana Waaqayyoo keessatti waan tokko addaatti gochuu irraa of eeggachuu qabna. Itti madaqan jalqaba maal godhan namoonni kun lafa fagoorraati biyya meeqarraati aarsaa fidu manni qulqullummaa tokkittiin suwwaqaa jirtu. Hamma lafa kana guutuu sangaa oofanii hoolaa oofanii re'ee oofanii dhufanii asumatti qopheessina maal taasuma bitanii gashatanii yaada gaarii miti. Yaada gaarii ture gaarummaa irraan jalqabe dubbiin isaa. Sana booda jalqabanii dhugumas ilaalcha gaarii ture. Waggaa tokko lama ittuma jedhanii isa booda maal ta'e beektu namni yommuu bakkeetti hoolaa sangaa fidatee dhufu inspektarii qopheessan abbaa inspektarii dhaqeetti inspektii godha. Hoolaan kun kana fiddee hin taate amma isheen ganaa dhaqee ilaala. Maal fidan jarreen aarsaa fidee maal isheen ganaa waan baay'ee haasa'uu nan danda'a yoon isii too'isuu barbaade. Inspektara abbaa inspektarii inspektii godheetu yoonni hin ta'a kun jedheetu fudhatama. Maaliidha wanni kun aarsaa waaqa isaaf fideef namichi. Laphee isaa irraa kan yaadetu karaa deemu jalaa huqqatte ta'a bishaan maal dhabee karaa irratti sishee karaa irratti huqqatte maal dhimma godhate isa booda mee kana achi ni godhiiti addanaa qopheessinee raasa gaarii isaa bitee gaafa jalqabaa fedhetti gurguranii fuudhee gahe gaafa lammata dhufu maal godhu beektu gatii isaa dachaa dabalaniitu isuma achi immoo seerraan bitee innaan immoo gatii itti dabalan karaa dhibba karaatti saaman qopheessuu jalqaban eessadaa jalqabe waanni kun gaarii yaaduu irraatii jalqabe waa'ee keenyaaf hin deebaadha isinii galamitti of eeggannu yommuu yaadnu jechuudha. Baankii qopheessaniif birriin warra yeroo sana Roomaan bulu qarshii warra Roomaan fudhatanii kan manni qulqullummaa fudhatu appruuvdiitu jira. Immoo fiddoo sasirriidhaa ganaa warqeen kee ilaalamu. Isatti jijjiiruuf amma bakkeetti jijjiiruu akka ta'e qopheessan bubbulanii maal godhan gatii dachaa dabalaniitu chaarjii gochuu jalqaban. Akka kanatti saba Waaqayyoo yommuu saamani Waaqayyoo saamamuu saba isaatii isaati. Manni qulqullummaa iddoo daldalaa ta'ee karaan itti wal seenee laphee cabaan waaqa kottan bu'aa ittaniif ta'e karaa walitti tan dhabdanii yommuu kana biti sana gurgurii isin jedhanii rakkattu. Kanatu Waaqayyo mul'isa. Har'as kanarraa baay'ee hin fagaatu iddoon akka sirnaatti waan itti jijjiiru tokko yoo ilaalle. Hundumaa xureessee har'ayyuu tajaajilli fooyya'ee faarfannaan galanni sirni galatoo qixxaasee afaan keenyaanis jijjiiramee jiraachuusaa dhoksuun barbaadu. Sirna gubbaatti adeemnu keessatti waa baay'een jira. Inni hundumaa irra caalu immoo hin sirreessina jennee yeroo iyyaa jirrutti gaarummaan inni jalqabnu gadhummaatti akka hin deemnee fi of eeggannoo guddaa haa goonu. Irra caalaayyuu mana qulqullummaa isa jiraata laphee keenya keessatti immoo of jajjabeessuudhaatiin har'aaf kana godhe borsana yoon isa soomattiin baranaaf yoo hafte barattaan yoo taate maal jechuun ishee of jajjabeessinee garan taanetti deemnu irraa manni qulqullummaa inni jiraatanis of eegu jechuudha. Inni xumuraa gooftaan Yesuus Kiristoos kana hundumaa yommuu achitti godhe warri Yihuudotaa warri geggeessitoonni mana qulqullummaa akkamittiin ilaalan yaadatu akka isaan itti ilaalan deebii isaa itti nuu dhuftee otuu si eegnu qajeelchuu dhuftee gabaanuma kana nurraa kaasuu dhuftee markaatoo mana qulqullummaatti jijjiiruu dhuftee galanni siif haa ta'u jedhanii lakkisaa kan isaan jedhan kan turre maal jedhani mee ati aangoodhuma ittiin gabaa keenya bittinneessituu fi mallattoo isaa ati dhuguma ilma Waaqayyoo isa jettu ta'uu kanaaf kan nu agarsiisu maal nu dhiyeessan mallattoo gaafatan. Nama ajaa'ibanii jarreenni kun maaltu isaan gubee beektu gaaffii isaanii gabaa keenya humna ittiin bittinneessitu. Bataskaana keenya mana qulqullummaa keenya akkas kan gootu miti gabaa keenya argitu biyya isaanii. Kan isaan inni iyyisiisu maaliidha? Gabaa. Naggaadeen kan yaadde. Naggaadee bataskaanaa jechaadha saba keenya kana yaadde gabaanii waa'ee birrii waa'ee baankii waa'ee maalii isaaniitu isaanii keessa. Tajaajiltoota dabalaa faayinaansii keenya namni tajaajilu kunooti inguun areeti nama mana qulqullummaa geggeessu iddoo tokkotti baay'ee isin ajaa'iba. Arras kan kana hundumaa dubbachaa irrattanii huma aariin taane mini hinaaffaa
afuurawwan torban kana waa'ee mana qulqullummaa keenyaa wanna kadhannaa fi tsooma barbaachisuudha. Seexanni akkanaa kuni tsoomiidhaatii fi kadhannaatiin malee immoo akkuma jedhame hin ba'a. Seexanni kamiyyuu tsoomaaf kadhannaan maqaa ta'ee fi kanatti kadhannaadhaan akka jabeessitaniidhaaf malee miira keessan waa'ee siyaasa mana kiristaanaatiin isin kakaasuu barbaade. Gooftaan mallattoo nu dhiyeessennaan mallattoo tokko kenneef maal jedhee mana qulqullummaa kana diigaa guyyaa 3 deebisee ijaaraa jedhe. Dhibboo fakkaata dubbichi. Isaan waa'ee kanaa saboota deebisee waggaa 40 ijaaree maal yeroon qabnu haasa'uuf waa baay'ee taasisaan. Inni garuu mana qulqullummaa isa kana isa jiraataa qaama koo kana ajjeesaa guyyaa 3 deebisee kaasa. Kana mallattoo kenneef maaliif manatti qulqullummaa kanaa fi manni inni qulqullummaa inni kun nan du'aaf lubbuu koon dabarsee kennaa fi agasin jaalladha. Ani ilma Waaqayyoo isa dhufee saba isaa du'ee bilisoomsa jedhame sanaadha. Na ajjeesaa du'ee ka'ee saba koof mana koo fayyifadha. Kana yoo gootan agasin jaalladha. Waaqayyoo mana isaa ni jaallata. Manatti dhuma isaanii holqa hattootaaf saamtotaa jedhamtee iddoo daldalaa jedhamte sanaatiinitu maal jedhe mana koo jedhe gabaa keessan jedhe miti mana abbaa koo jedhe. Yeroo sanatti isinii galee waan jechaa jarri iddoo inni iyyuu amma kana isaan aarsiisee aarseera iddoo daldalaa godhatanii inni garuu mana keessan jedhe yookaan immoo iddoo daldalaa keessan jedhe mana abbaa kootiiti jedhe. Isaaniin keessaa baase malee mana qulqullummaa keessaa ba'e miti. Kanaaf inni dubbiin siyaasa bataskaanaa na jibbisiise funyaan dhagayettanii baatan bataskaana keessaa baatu miti. Jibbiinsa sana aarii sana of keessaa baafnee yookaan immoo sirreessutti qajeeshinee mana Waaqayyoo keessa jiraachuu qabna. Dinni seexannis yommuu uniin atisichi mucaa Waaqaa miti jedhu gooftaan koo mallattoo inni naaf kennetu jira. Innis du'eetanii si bilisoomse du'ee na bilisoomse ani mana Waaqayyooti jennee mana Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf amma dhumaatti jabaannee adeemnu. Dhaamsi xumuraa torbanni kun torban mana qulqullummaaf itti kadhannu haa taatu. Mana qulqullummaa ishee keessatti waaqeffannuuf torban itti kadhannu haa taatu. Mana qulqullummaa Waaqayyoo ofii keenyaatii fi torban itti jabeessinee kadhannu haa taatu. Mana qulqullummaa Waaqayyoo tokkummaa kiristaanotaa fi yeroo itti jabeessinee kadhannu haa taatu. Waaqayyoo mu kadhannaa keenya nuuf haa simatu. Kan nu kakaasee nu jalqabsiisee nu barsiisee kan nu xumursiise Waaqa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu balanni bara baraan haa ta'u. Ameen. Waaqa nu barsiifatee Waaqa nu gorfatee galanni guddaan haa ta'u. Obboleessi keenya Dr. Lalisaan akka gaariitti wangeela keessaa caqasee nu barsiiseera. Waaqayyo sagalee jireenyaa isaa dhageessisu. Sagalee jireenyaa isaa dhageessisu. Sagalee jireenyaa isaa dhageessisu. Waaqayyo hunduma keenyaa dhaaltuu mootummaa isaatii nu haa taasisu. Ayyaana egaa dhageenyeera akka gaariitti waa'ee mana qulqullummaa fi egaa torban kunii kan haasa'amu waa'ee dhuma mana isaatiiti. Manni koo mana abbaa kooti jedhee Waaqayyo sababa kaa'ee fi manni qulqullummaa egaa xuruutti nu caqasee nutti himeera. Akkasuma Luqaas keessa yoo dhannee ilaalle Luqaas 19 lakkoofsa 46 irraallee maal jedha isaanitti dheekkame Waaqayyo yeroo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo mana qulqullummaa sana dhaqee ari'uu dhaqetti itti dheekkame jedha. Itti dheekkame akkuma kanaafi waa'ee mana qulqullummaa kooti inaaffaan mana qulqullummaa keetii yookaan immoo inaaffaan mana keetii anaanis nan gube sababa jedhu hunduma keenya gubuu qaba jechuudha. Inaaffaan mana qulqullummaa hunduma keenyatti dhaga'amuu qaba. Hunduma keenya keessa jiraachuu qaba. Nama tokko nama lama keessattuu ta'e Waaqayyo si inaaffaan mana keetii anaan nan gube sababa jedhee fi nutis immoo akka kanatti ilaaluu qabna jechuudha gaba. Itti dheekkame manni koo mana kadhataati jedhamee caafameera isin garuu holqa hattuu jedhe. Bara sana hattuu isin jechuudha. Holqa hattuu ammarra jennee magaafa laallu mana qulqullummaa keenya ortodoksii keessumaa keessatti qancare hattuun gaanfa baase bakka. Amma yoo waan tokko qacaramuu dhaqan illee Nabi Saamu'eel tolutti beeku tokko zarii gaafatu. Lammata fira achi keessaa fira qabaate. Qeesisa ta'uu daakunis ta'uu waan tokko fira qabu taanaan akka waan isaatti dhiyaatu beekumsa akkamii qabaate. Yookaan paappaasii qabaate immoo ilmi
eessumisa abaabiliinsa kanaaf sassaabeetu achi gadi tolqabudhee walitti deemsirii isaanii egaa beektuune achirratti sadarsarii jechuudha. Kanaafi mana qulqullummaa sana garuu nuyi addatti fuunee deemuu hin barbaannu akkasii kana jechuudha. Asitti tiraanspaarent ifaaf bilisa goonee achitti jibbine sana asitti bareechinee kan keenya cululluqsinee akkan keenyaatti akka nu fakkaatutti akka nu urgaa'utti fudhannee deemuun dirqama keenyaa jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Manni qulqullummaa egaa akkuma beekamu tokko nutiidha. Nuyi mana qulqullummaadha. Tokko immoo mana qulqullummaa sun seetaaf biigoonee galatti hojjenne kanaadha. Kanaaf jedheeti lafti itti dhaabbattu suni qulqullaa'aa waan ta'eef kophee kee ofittii baasi jedhe. Lafti itti dhaabbattu sun manni qulqullummaa suni qulqullaa'aa waan ta'eef kophee kee ofittii baasi ittiin jedhee Waaqayyo dubbateera jechuudha wangeela keessatti. Manni qulqullummaa inni tokko immoo isa samiirraa isa Waaqayyo isa jireenya bara baraati akka sababa ta'eef kana fudhannee laphee keenya keessa kaa'anii akka deemnu Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Egaa sagantaa keenyaatti dhufaa jira amma warri